Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota sagantaa poolisii Oromiyaa oduu har'aaf qabanii isinitti himaa Ambilsee Bayyanaati. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti daldalli seeraan alaa gosa garaagaraa birrii miiliyoona 19tti shalagamu to'atamuu poolisiin beekse. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Mahammad Kadir. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessootti daldalli seeraan alaa kanneen akka rasaasaa, uffata boondaa 365, sigaaraa kaartoonii 268, qoricha adda addaa 172, shiishaa kaartoonii 12 fi shittoo kaartoonii 72 sakatta'iinsa miseensonni poolisii taasisaniin keellaa fi mana nama dhuunfaa keessatti kan to'atame ta'uu Daayirektarri qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa Koomaandar Kaasee Nagaashii fi Daayirektarri Xaanaa Waajjira poolisii aanaa mi'eessoo Saajin Olaanaa Ahmadiin Kadiir himaniiru. Konkolaataadhaan odoo socho'amu to'annaa jala kan oolee jira. Gar tokkoon immoo magaazinatti kuusuudhaan to'annaa jala kan oolee jira. Keella irratti sakatta'umsi bifa adda addaatiin gaggeeffama. Konkolaataa minibaasii gabateen ishii 28 ooroo kan taate rasaasa kilaashii 200 feetee rasaasaa kana wajjiniin qarshiin dheedhiin gara qarshii 9,000 to'annaa jala oolee seeraan kan qulqullaa'aa jiru ta'uu isaati. Yeroo hawaasa irraa arganneen banuudhaan sakattaanee jirra. Yeroo sakattaan keessatti kontirbaandiin baay'een achi keessatti kan kuufame ta'uu isaati. Akka waliigalaatti uffata adda addaa boondaa 356, sigaaraa adda addaa kaartoona 268, dawaa adda addaa kaartoona 172, shiishaa adda addaa kaartoona 12, akkasumas shittoo garagaraa kaartoona 72, kana keessatti rasaasa kilaashii firii 200 to'atamee jira. Daldalli seeraan alaa birrii miiliyoona 19 baasu kun mootummaaf galii ta'uu isaa Saajin Olaanaa Ahmadiin dubbataniiru. Maalinni mootummaadhaaf galii ta'e qarshii miiliyoona 19 fi tuqaa 7 kan ta'u mootummaaf galii ta'ee jira. Daldala seeraan alaa kana dhabamsiisuuf tumsi hawaasaa olaanaa ta'uu Koomaandar Kaasee Nagaash yaadachiisaniiru. Daldala seeraan alaa karaan taaneen akka godina keenyatti socho'u kana wajjiniinis wal qabate ammas guutuudhaan dhimma kana hambisuun hin danda'amne. Kana hambisuudhaaf immoo gumaachi hawaasaa kan nama muraasaa duwwaa ta'uun irra hin jiraatu. Hawaasa muraasa duwwaa ta'uun irra hin jiraatu. Humna gaachana sirnaa bal'aa uummata keessatti ijaarame kana cimsuudhaan hojii hundarratti bobbaasuudhaan nageenya naannoo keenyattis nageenya godina keenya alseerummaa godina keenya keessatti keessumaayyuu kontirbaandii wajjin raawwatu kana ejjennoo tokkoon akka inni raawwachuu danda'u ergaa koo hawaasaafis dhaamuun barbaada. Jiraattonni aanichaa tokko tokkos daldalli seeraan alaa yaaddoo nageenyaa ta'uu waan danda'uuf kanaaf hojii alseerummaa raawwatamu hambisuuf qaamolee nageenyaa cinaa dhaabbachuun gahee nurraa eegamu ni baana jedhaniiru. Mootummaan tarkaanfii kana cimseetti fufuu qaban jaa malee sirriitti nutis cinaa jirra. Dargaggeessi biyyaa hawaasni bal'aan miidhamtoonni jechuun cinaa jirra. Nutis eeruu hannuu qabna bukaara takka beenya waan ta'eef jecha isaan akka seentuu fi isaan akka baatus ni beenya dargaggeessi biyyaa hundeerraa dhabamsiisuu qabna mootummaa wajji wal taanee jennoo jettuun qaba. Poolisiin ammoo akka har'aa kanatti akka har'aa eegalame kanatti borus itti fufuu qaba hin dhaabbatu wanti kun. Yoo immoo qindoominni keenya jiraate eeruu nutis ni kannina waan agarree